Hordoftoota Tulluu Finfinnee yooyyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha alaamanni bobbaa galtii dansaadha. Gaaffii nagaa keenya deebisuuf koomantii irratti nuuf deebisa. Haala yeroo biyya keessaa fi kan addunyaa hubachuuf fuula chaanaalota keenya kan Facebook, YouTube fi Telegram irratti odeeffannoo filachuun dubbisuu fi ilaaluu dandeessu. Oduuwwan ajaa'iboo ta'anii fi hasaasii hatataman nama bohaarsan maknee qabaannee dhufnee jirra. Amma oduu ijoo isiniif dursiifna. Muummichi Ministeera Federaalaa Dr. Abiy Ahmed hawaasatti sagantaa ashaaraa magariisa jalqabsiisanii jiran. Hidhaan haaromsa Abbaay bishaan kuusuu eegalee jira. Ji'oota lamaan dabran magaalaa Finfinnee keessatti daa'imman 100 ol ta'an dirqiin gudeedamuu isaanii hubannee jirra. Amnistiin humnoonni nagaya mootummaa Itoophiyaa naannolee Amhaaraa fi Oromiyaa keessatti sarbamaa mirgoota namoomaa taasisan jedhee gabaasee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa federaalaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qarshii miliyoona 51 ol deeggarsa taasisan. Oduu biyya alaati irraa immoo hidhaan haaromsa fedhii bishaanii Masri waliin kan walitti hin buune ta'uu Chaayinaan ni hubati jedhan. Pirezidaantichi afaan ajaa'aa qumbursii fakkaatu ummata Ameerikaa addaan qoqqooduu barbaada jedhaman. Ummata addaan qoqqooduu barbaada jedhan. Mallattoo tokkummaa hanga poolisni jilbeeffachuu deeggarsa mul'isutti gaggeeffamaa jira. Amma oduu babal'inaan. Dr. Abiy Ahmed Muummichi Ministeera Federaalaa hawaasatti sagantaa ashaaraa magariisa jalqabsiisan. Muummeen Ministeera Federaalaa Dr. Abiy Ahmed sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisa magaalaa hawaasaatti jalqabsiisanii jiran. Dr. Abiy mootummaa olaanoo federaalaa fi aanolee waliin gaara Taabooritti sagantaa dhaabbii biqiltuu bara kanaa jalqabsiisanii jiru. Weerara vaayirasii koronaa guddina keenya hin gufachiisu jechuudhaan ergaa saganticha irratti dabarsanii jiran. Karoorri keenyaas ummata bal'aa waliin galma ni gahaa jedhanii dhaadhatanii jiran. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana biqiltuuwwan biliyoona 5 kan dhaabbaman ta'uu dubbatanii jiraniis. Oduu walqabateen sagantaa ashaaraa magariisa naannoo Oromiyaa eegalamee jira. Sagantaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixa Aanaa Wanciitti eegalame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aanga'oota olaanaa naannichaatiin waliin godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti argamuun saganticha eegalsiisanii jiru. Hidhaan haaromsa fedhii bishaanii Masri waliin kan walitti hin buune ta'uu Chaayinaan ni hubati jedhan. Ambaasaadder Tashoomaa Togaan Chaayinaatti aanga'aa guutuun Itoophiyaa. Ambaasaadder Tashoomaa Togaan Chaayinaan akkuma mirga misooma ishee kabachiiftutti mirga misooma Itoophiyaatiis kabachiisuuf socho'aa jiraachuu hubachiiftee jirti. Ijaarsi hidha haaromsa biyyoota yaa'aa gaditti miidhaa tokkollee kan hin qabsiifne ta'uu himaniiru. Birmadummaa keenya itti fufsiisuuf piroojeektii hidha haaromsa xumuruuf haala qabatamaa jiru Chaayinaan hubachiistee jirti jedhan. Beejingi garaagarummaa biyyoota sadan giddugalummaa tokkollee malee karaa nagaan akka furamu yeroo gargaaraa ejjennoo ishee ifoomsaa jirti jedhan. Ambaasaadder Tashoomaa Togaan hojii dippiloomaasii hojjetamuu cinatti ijaarsi piroojeektichaa ariitiin akka xumuramuuf hojiin maallaqa walitti qabamu gama embaasichaan hojjetamaa jiraachuu isaatiis ibsanii jiran. Amma haala hidha haaromsa dalagaa irra jiru daawwannaa nu hordofaan affeerraa keenya.
Odeeffannoo waqtaawaa fi haaraa ariitiin argachuuf chaanalootaa fi peejiilee keenya tulluu Finfinnee jedhaman Telegiraama, yuutuubii fi feesbuuk irraa argaman sabskiraayib, sheerii fi fooloo gochuudhaan nuus gargaaraa ofiis odeeffannoo argachuu dandeessan. Joota lamaan dabran keessatti magaalaa Finfinnee daa'imman 100 ol ta'an dirqiin gudeedamuun isaanii beekamee jira. Miidhaan daa'immanii irratti qaqqabame kun miidiyaalee hawaasaa dabalatee kallattii garaagaraan uummata biratti rifaatuu fi yaaddoo uumee jira. Weerara dhibee COVID-19tiin as daa'imman yakki gudeeddii irratti raawwatame keessa tokko araada sammuu nama hadoochu akka fayyadaman taasisuun gochi irratti raawwatamuusaa gabaasanii biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Finfinnee agarsiisa. Kanaan walqabatee dhimmi daa'imman 100 ol magaalaa Finfinnee keessatti gudeedamuu rifannaa uumee jira. Dhimmichi duraan kan ture ta'us keessattuu sababa dhibee COVID-19 namootni mana ooluu isaaniitiin walqabatee rakkichi hammachaa akka jiru qorannoon mirkanaa'uu baatu hubansoosa ni qabanna jedha. Amnistiin humnoonni nagaya mootummaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti sarbama mirgoota namoomaa taasisan jedhee gabaasa fuula 50 qixxeessee baasee ture. Keessaafuu paartii fi koreen sabaa qimaant garuu ibsi kun garaa nu hin geenye jedhan. Miseensi raayyaa ittisa biyya federaalaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf birrii miliyoona 50 takka deeggarsa taasisan. Deeggarsichi mindaa miseensota kannaarratti kan argamedha jedhame. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa isaanii agarsiisuuf deeggarsa kan taasisu isaanii itaamaajoorri raayyaa ittisa biyya federaalaa Jeneraal Adam Mohammad dubbataniiru. Amma oduu bal'inaan kan oduu biyya alaatti isin achi ceesifna. Pirezidaantichi uummata Ameerikaa addaan qoqqooduu barbaada jedhan. Ga'umsaan hoogganuu hin dandeenye jedhuun hoogganaan duraanii waraana Ameerikaa gamisee kan bara 2018tti pirezidaantichi loltoota Ameerikaa Sooriyaa keessatti baasuuf murteessinan aangoo gadhiisan qeeqa isaanii kanaaf Tiraamp dinne akkamitti kanne. Mallattoo tokkummaa hanga poolisootni jilbeeffachuudhaan deeggarsa mul'isanitti yeroo mormiin ajjeecha George Floyd irratti Ameerikaa raasaa jiru kanatti itti deemee jira. Taatawwan abdii namatti horan gargaaraan uumaniiru. Them in a symbolic way to kind of recognize what had happened. That's the least we can do. Odeeffannoo waqtaawaa fi haaraa ariitiin argachuuf chaanalootaa fi peejiilee keenya tulluu Finfinnee jedhaman Telegiraama, yuutuubii fi feesbuuk irraa argaman sabskiraayib, sheerii fi fooloo gochuudhaan nuus gargaaraa ofiis odeeffannoo argachuu dandeessan. Bakia, mi abba manendala.
odeeffannoo waqtaawaa fi haarayaa ariitiin argachuuf chaanalootaa fi peejiilee keenya Tulluu Finfinnee ja'aman telegiraama, yuutuubii fi feesbuuka irraa argaman sabskiraayib, sheerii fi fooloo gochuudhaan nuus gargaaraa ofiis odeeffannoo argachuu dandeessan.